ati sun argamtu jechaadha. Keessaa gadi yaa'u ijoollee uffata isaanii irratti shame osoo uffata irraan jijjiiruun. Raffisina baay'isuka obboleessa koo. Naafi garuu gaa'elli mana fincaaniiti. Warri keessa jiran ba'uu barbaadu. Warri ala jiran immoo itti seenuu barbaadu. Kun fayyu yoo barbaadan akka yoo isaa kuraatii liqimsiisaadha nuun jedhanii jedhan. Duuba gaafa daa'imaa gaafa amata tokko akka yoo isaa kuranii yookaan bulbulanii obaasan jechaadha mucaa kana. Harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi kee kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaaree sinaa dhaqqabu deebi'ee dhufee jira. Viidiyoo ajaa'ibaa, viidiyoo babbareedduu hedduu namatti tolan kan ittiin bashannannu ammas irraa waa barannu isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana tura. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan. Video kana like gochuudhaan eegala hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turu hin dagatina. Gara viidiyoottiin isin dabarsa guyyaa har'aa qoosaa garaagaraa akkasumas viidiyoolee kofla qaban viidiyoolee namoonni akkanaa yaada akkanaa akkamitti burqisiisuu danda'an jettanii sammuu keessan keessa wantoonni garaagaraa isin deemu isiniif qabadhee dhiyaadhe. Egaa gara viidiyoottiin kallattimaan isin dabarsa na faana tura. Hello. Oh. Boru birthday keetii daa'imni furraamii tokkittiin akkan argamne jedheedha jaarsi itti miirota keetti. Aha, ati sun argamtu jechaadha. Hello Naafi. Ooyeekoo. Yeroo darbe dallaa namaa jalatti fincooftee meeqaa dabamteeyyuu? Shaniif shilingii dhaka. Shilingii nomaa inni ree? Lakki dhufu dhufeen. Hello Naafiikoo. Oo abbaakoo. Namichi tokko karaa irratti na argee maayyim jedhe maal kootu maayyimii fakkaataa garuu. Fuula sana argee maal akkasii jedhu barbaadere. Naafi jaalalli yeroo keenya tasa ture ijaan qabu inni yeroo keessanii akkamidha? Nama mana yaalaa deemee lallame konkolaataa kee mama kee fi uffata kee dhaabbatee laalaa jira. Gurbaa xiqqaa akkanaa kana wanta inni haasaa isaa argitanii jirtan waa takkaan jechuu barbaada asirratti. Namni keenya yeroo hedduu namoota nama kofalchiisan ijoollee ciccimoo yookaan ammoo manguddoos haa ta'u nama tokko gara miidiyaatti yeroo fidu akkuma tasaa karaa irratti illee yoo arge yookaan ammoo mana keessa wajjin jiraatanis ijoolleen biyya biraa irraa gara biyyaa galanii yeroo tokko viidiyoo waraabannaa ajaa'ibsiisu. Ijoollee akkanaa kana yeroo waraaban ijoollee furrii keessaa gadi yaa'u ijoollee uffata isaanii irratti shame osoo uffata irraan jijjiirin osoo furrii fuularraa hin dhiqin waan kolfaa qofa waraabuudhaaf miidiyaa irratti dhiyeessu. Garuu naafii fi obboleessa isaa akkaan argate jechaadha. Viidiyoo tokko viidiyoo dalaguu irratti uffata haaraadhaan dhufa akka moodeeliititti jechaadha. Nama viidiyoolee yoo hojjechiisan nama gara miidiyaatitti illee yoo fidan jalqaba safety isaa eegu protocol isaa eeguudha hedduu natti tolee jira. Mucaan kun gara fuulduratti akka ajaa'ibaatitti komedii cimaa akka ta'u shakkii tokkollee hin qabu. Jarri lachinuu komediidha. Hedduu jaaladhee jira viidiyoo jara. Qumna garii dabarsu ammootu keessatti wanni isaan dabarsan kolfa qofaa miti nama kofalchiisuu miti. Fakkeenyaaf Mahaayimii naan jedhe namichi jennaan fuula kee laaleeti. Fuula isaattu fuula mahaayimii fakkaataa jechaadha. Shaniif shilingii kafalte shilingiin maal jennaan dhuufeen. Hedduu natti tole kofli jaraa akkaataan isaan itti viidiyoo hojjetan keessattuu pirootokoolii mucaa eeguun waan hedduu nama gammachiisudha. Bifa kanaan akkatti yoo deemte hedduu fudhatama qaba. Namni keenya maal inni yeroo hedduu kliipii garaagaraa irratti illee yeroo hojjetan diraamaa garaagaraa illee yeroo hojjetan Oromoo kana yaraa du'aa uummata fokkisaa uummata ulee malee waan biraa baatee deemuu hin beekne uummata wanta godhaniiti akkasiin nu mul'isan. Nutsanii miti Oromoon qulqulluun jira. Oromoon babbareedaan jira. Oromoon akkuma baay'inni qabnu akkasumas miidhaginni keenyas aadaan keenyas hedduu guddaadha. Kana mul'isuun barbaachisaadha. Kiliipii garaagaraa irratti ulee qofa baatanii sanii miti. San bira dabruu danda'uudha qabna. Mee ammas gara viidiyoo biraatti isin dabarsa. Viidiyoo koflaatu viidiyoo ajaa'iba.
Doktorri ammateera ka amma yeroo ammaa kanatti doktora barate osoo hin ta'in experienceedhaan doktora jireenya ofii keessatti experience ofirratti fudhachuudhaan yookaan namoota ollaa isaanii irratti fudhachuudhaan doktoroota ciccimaa yeroo ammaa kanatti doktoroota addunyaa kanarratti beekamoo ta'an adda addaatti dhufutti jira. Suuraa Dr. Abiy isa jalqaba viidiyoo gadi tuman san nama kenna tokkasi qindeesse malee Chaayinaa yookaan Hindii miti. Wanni tokko wanni beekamuu qabu nama ofii badaa fedhellee haa ta'u waan fedhellee haa ta'u bifa sanitti akkasi qindeessanii miidiyaa irratti gadi dhiisuun faayidaa takkallee hin qabu. Keessattuu nama aangorra jiru. Namni kun wanta ati tolchiteen aareetuma sirratti tarkaanfii yookaan obbolowwan kee irratti tarkaanfii yookaan maatii kee irratti yookaan ganda kee irratti tarkaanfii fudhata malee bifa kanaan nama xiqqeessitee yookaan nama salphiftee namni sun badii dalagurraa deebi'uu hin danda'u. Silaa nama ofii badaa ofiillee beekaa ofiillee maraataa ofiillee abbamatu hidhatee gorfatee deebifata malee duulli nuti itti goonu keessattuu amma namicha kana birminyeessee akka inni saba keenya fixu akka inni saba keenya irratti ilaalcha addaa qabaatu ka godhaa jiru numa duula garagaraa itti godhuudhaan hayyoonni wallaalaa fi wanni jira hundi gamanaa namicha biibeessinee kanarra gaafa harkaan nagaatan nan dhiisan wanni jedhu itti dhagayameeti dhukkee nurraa kaasuutti jira. Kanaaf miidiyaa irratti akkanatti illee osoo wal saaxiluu baanneen jedha. Viidiyoon kun ammoo doktora duuda nama duudi dhukkubutu bira dhaqe. Duudi dhukkubnaan akkana siisirreessadeeti madoosha fudhatee akka waan bismaara manatti dha'uutitti akkasitti namicha hambaa duuda isaa caccabsutti jira. Addunyaa kanarratti addaa homa ajaa'ibaa arguutti deemna gara fuulduraatti maal akka agarru hin beeknu. Mee ammas viidiyoo itti aantu akkatti dabarreeti wajjin zanaafataa jenna nafaana tura. Hello naafiko. Bulloko. Dhageessee ta'uu ta'e baay'inni harroota Itoophiyaa keessatti miliyoona 8.8 galanii. Rabbi sinaa baay'isuka obboleessa koo. Addunyaa kanarratti baay'inni harroota dabalee rabbi sinaa baay'isu obboleessa koo. Ati sarreedhaa jechuun jira beeki. Gurbaa hin taane gurbaa daafeedhaa daa'ima. Kun bifa kanaan akkana guddannaan gara fuulduraatitti waan inni ta'an hin beeku garuu. Gurbaa akkamitti rukutamtee galta maqaadha dhiira rarraaftee deemta miti? Maalinni isa namatti rukutanii? Naafi garuu gaa'elli mana fincaaniti. Warri keessa jiran ba'uu barbaadu. Warri ala jiran immoo itti seenuu barbaadu. Maa inni garuu wanti isa. Ati immoo lamaasaa kana agarte balbala mana fincaanii ta'uu keetika. Naafi barreeffamni kun maal jedha? Kummoo? Hanqinaa uuka. Qubee kaan hin liqinfamti. Nyaata booda moo nyaata dura? Abbaan kee miindaasaa birrii 2,500 fudhatee harmee keetii fi 2,500 kenneef maaltu hafaaf isa? Dadhabina laphee dhiibbaa dhiigaa kana malee maaltu raaf? Daa'imni kun amma yoo guddate waggaa 5 amata 5 ta'u amana 5 ol hin ta'u daa'imni amata 5 wanta iskiriiptiyyuu barreessanii itti kennitee dubbisee yookaan ammoo itti himtee an akkana siin jedha ati akkana jedhi jedhaniini barsiisanii bifa kanaan ammatti namaaf akka deebifnaaniin dhugaa sammuu ajaa'ibaa qaba. Yeroo miidiyaa garagaraa irratti yoo argitan amma doonkii miidiyaa irratti yoo argitan ijoollee daa'ima akkanaa kanneen ciccimoo hedduu fidanii miidiyaa irratti yaada garagaraa isaan haasofsiisu. Garuu maa inni dursa maatiitti dawwalaniiti gaafii akkanaa gaafanna gaafii akkanaa kanaaf itti qopheessa jedheetti qopheessisa. Garuu nama kenna kana cimaa fedhellee haa ta'u beekaa fedhellee haa ta'u namni miidiyaa irratti fidee ijoollee daa'ima akkanaa kanneen gaafatee akka ijoolleen biraa achirraa sallaalanii viizhina bareedaadhaan guddatan hin goonu. Miidiyaa akkasii illee hin qabnu nuti miidiyaan kenna miidiyaa wal arrabsuu miidiyaatti wal xiqqeessuuti duraan OMN ture hanga tokko ka ijoollee nama Oromoodhaa dadammaysaa ture amma OMNnis kufee jira urga Jawaar keessaa ba'e jechaadha. So
gara fuulduraatitti ijoolleen keenya ijoolleen viizhina bareedaa qaban kan akka daa'ima kana akka bahaniif sila miidiyaa bareeda qabaatanii miidiyaa san irratti ijoollee didiqqoo qaroo akkanaa kanneen fidanii affeeranii yaada isaanii sila irraa fuudhan. Mee ijoolleen keenya yuutuubaroonni gurguddoon warri biyya keessa jirtan yaada kanarratti osoo yaaddanii qophii akkanaa kana qopheessitanii of course baasii isin gaafataa viiroo garagaraa isin gaafataa kaameeraa bareeda isin gaafataa suutatti moobaayilumarraa eegalanii sadarkaa san ga'uun hin danda'ama akkuma amma biyya keessatti miidiyaaleen gurguddaan kan saba biraattu jira ka Oromoon jiru sabaan bal'aan nuhi beekaan nuhi bal'ina lafaa irra ka jiru nuhi garuu ammoo wantoota akkanaa kana dalaguu irratti dadhabina guddaa qabna. So mee ammas viidiyoo takka gaa'elli mana fincaanii ta'ee jira kun seenuudhaaf cinqama kun ammoo ba'uudhaaf cinqama jennaan ati ulaa mana fincaanii ta'uu keeti maa taazabdeedha maaliif wanta kana namoota akkana godhan kana hunda taazabde ati waan mana fincaanii taateef ulaa mana fincaanii waan taateef ka seenuu fi ka ba'ullee situ laakkaadha qinee yaa maal jette jarri mee viidiyoo itti aanutti daba Yee gurbaa yeeko maqaa keenyu naan jetteeyyuu mollaa dhaqa qubee caarratti dabali. Gurbaarra maal taateet barumsa barfatte Jaarsa wayit birri dhibba gate. atoo barbaachisiisaa turteere Laakki birricharra dhaabbadheen. qusqumburee wayi maaliif bilbilan kaastu gurbaa Sii waan sana barbaaddu kan. illoltaa isayyuu erbee Ani si dabaddabe situ hidhama. maal gooteen deessifta gurbaa eenyuati Akaakaan koo daanyaa mana murtiiti. Daa'imni mixiixiin kun seera biyyaas baratee jira siyaasa biyyaas ni beekaa beeki osoo ka ajjeesi jiru osoo ka miidha jiru ka miidhame yookaan sanyiin nama ajjeefame sanii yookaan nama miidhame sanii akka hidhamu sababii warra aangaa'otaatiin jechaadha ansitumeetiin atumti hidhamta sababni isaas akaakaa koottu daanyaadha daanyaa mana murtiiti look Oromoon kun gaahuma dhalatu siyaasa garaa keessatti barateeti miidhaa saba kanarra gayaa jiru cunqursa saba kanarra gayaa jiru barateeti wajjin dhalata akkamitti akka ta'ani garuu naaf hin galu ijoollee amma manguddoowwan gurguddoo umriin isaanii waggaa 60-70 gaheerra ijoollee waggaa 10 fi 15 kanatu siyaasa kana sirriitti baratee wanta jedheera garuu akkaataa nuti siyaasa itti baranne kun ammoo adda siyaasa kana malaan bira dabruudhaaf yaalii hin goonu karaa cufumaan hiriira godhuudhaan yookaan torbee tokko miidiyaa garagaraa irraa dhukkee kenneeti san booda deebinee rafuudha siyaasni kenna siyaasni warri durii beeku ammoo yoo danda'ame loleeti ajjeesee gumaa sabaa baaseeti bifa saniin siyaasa godha amma warroonni sun dadhabatanii umatakka faayidaa fidaa hin jiru jedhaniiti harka kennanii keessaa baanii jiran garuu dhaloonni qubee warri amma siyaasa beeku kun siyaasa beena malee dadhabaadha waa uumuu irratti roorroo ofirraa faccisuu irratti qabatamaan bakka sanii argamnee wanta tokko qabatamaan godhu irratti rakkoo guddaa qabna gaafa hayyuu kenna ajjeesanii nurratti dhiichisan waa takka hin dubbannu gaafa beekaa kenna hayyuu kenna hidhanii mana hidhaa keessatti dararan waa takka hin dubbannu gaafa saba kenna dhiiga kenna morma irraa muranii akka looniitti qalanii gogaa isaa irraa quuncisanii akka alaabaatti fannisanii magaala keessaan olii gad deemanii sirban waa takka hin dubbannu garuu siyaasa beekuu irratti namni dhaloota kana gahu hin jiru hujii irratti hujitti hiikuu irratti ammoo dadhaboodha so gurbattiin xiqqishuun qushumbureen kuni siyaasa nama barateedha mee viidiyoo takka itti isiniif dabaleeti waliin deebina ammas Hello Nafi, waan ansiin jedhu faallaa saanaa deebista. Bishaan. Ibidda. Samii. Lafa. Qaxalee taateetta mucaa cimaa. Mucaa lafaa. Xumure. Calqabeera. Xumureeran jedhe Naafi. Calqabeeran jedhe taare. Cufi bilbila saree. Baneema adurree. Hello Nafi, dhagaanneen gadda jaarsi buusise sun yeroo lakka tokkitti irra deessa dhaqee. Ofii kee lakkooftatta.
Kuni wayne miti waan biraatu nama jechisiisa. Taarikuu Distaagiinaa miti homa biraallee nama sirbisiisa wayne. Dhagaan bitame dhagaan bakka sanitti buufame hir'ataa jira. Dhagaa san maaltu irraa fuudhe of laakkoftee jedhaan atuu dhagaadha atis of laakkayyedha beek dhugamatti. Soogoo fi sorgoo qaba. Haasoo inni gurbaadha soogoo fi sorgoo qaba. Bifa kanaan itti fufnaan gurbaan diqqaan kun wanta inni ta'wani. Gurbaan diddamiti bakkaati nyaata si kenname nyaachuu akkamitti minyaawu jettan? Maal ishini kana nyaata jettee natti kenniti? Maal si wayyashiisa kamtu sitti minyaa? Isa kaffalanii nyaatanii isatu minyaa. Gaaffii tokkoon si gaafadha naa deebisuu qabda. Tole na gaafadhu. Daabboo sadi bittee sadan keessaa lama si jalaa kufa. Feestaala keessatti meeqatu hafa? Abbaa birrii sadii moo abbaa birrii shanii? Abbaa birrii sadii. Birrii sadii moo feestaala tarsaasa? Tarsaa uraa qabuutiin si kennan. Na geeddaraa jedhaani kaa. Abi baay'een si yaadee jirasti suura keenaa ergimee nyaatarroo jiraatte yeroo nyaattu tapharroo jiraatte yeroo taphatu. Bobborra jira. Maal si ergu? Maalinni? Intala shukee. Kaleessa haasolte. Inni dhufte? Maal hojjechaa ooltarree gurbaa? Omaayyuun goonee jiisaa oole. Namni kanaa ol qoosu namni dubbii ajaa'ibaa akka hiika gara 2-3 qabaatu godhee haasa'u daa'ima kanaa olitti hanga ammaatitti hin agarreeyan. Bilbilee maatii isaa bilbilee gaafadhee jira. Mucaan daa'imni diqqaa waggaa 5 hin geenne kun akkamitti akkanatti haasaya? Maaltu maal taanaan akkana haasaya jedhee maatii isaa gaafadhe. Maatiin isaa maal naan jedhanii mucaan kun gaafa daa'imaa gaafa amata tokko akka badaa dhukkubee mana yaalaa geessine. Doktorri dawaa barbaadee dhabeeti dawaan isaaf barbaachisu akka daa'imni kun fayyu yoo barbaadan akka yoo isaa kuraatii liqimsiisaadha nuun jedhanii jedhan. Duuba gaafa daa'imaa gaafa amata tokko akka yoo isaa kuranii yookaan bulbulanii obaasan jechaadha mucaa kana. Achirraa haasaa akka yoo isaa haasa'u eegalee naan jedhan. Duuba namni kun nama liqimseetu akkana haasaa malee ijoolleen daa'imni nama guddaa liqimsitee akkana haasoyti malee akkanatti lafaa kaatee haasoyti. So guddadhu jechuun hin barbaada. Dhaamsa kana ammootu yoo dandeettan hanga dandeettanitti gurbaa kana maatii isaa yoo beektan biraan naaf ga'a. Kanaan tasaakka'eefii jira qoosaadhaan tasaakka'eefii jira garuu wanni barbaachisumaa inni kana qofarratti dhiibuu miti miidiyaa qofarratti dhiibuu miti mucaan kun barumsaan akka qaxalee ta'u barumsaan cimee sadarkaa guddarra sadarkaa doktoraa piroofeesaraa sadarkaa injineeraa sadarkaa Prime Ministeraatitti akka guddatu akka sabaaf akka ta'u qoosaa qofaaf miidiyaaf qofaaf osoo hin taane namni kun nama biyya jijjiiru gara fuulduraatitti so akka inni biyya jijjiiru yoo barbaadan akka inni addunyaa tanarratti mul'atu yoo barbaadan qoosaa afaan Oromootiin qoosu duwwaa osoo hin taane abbaa biyyaa nama biyya bulchu akka ta'uuf gochuudhaaf barumsatti akka cimu gochuudha. I think barumsarraanis barumsanittinis namni akkanaa kun cimaadha garuu hedduu miidiyaarra gara barumsaatti puushisa gochuun barbaachisa. Dhaamsin isaaf qabu kanuma Oromooti wal jabeessaadha. Viidiyoo jaraallee laala TikTok irratti fooloo 100,000 wayi galanii jiranii. Fooloo godhaa yoo faayidaan TikTok irraa ka argamuuf taate fooloo godhaani. Guddisaa jajjabeessaa jechuun barbaada. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhaa warroonni maatii kennan taane immoo sabiskiraayib gochuudhaan maatii kennatti dabalama. Gara fuulduraatti viidiyoolee mimmiidhagaa viidiyoolee ajaa'ibsiisoo ta'an isiniif qabadheetiin dhiyaadha. Yeroo gaarii qabaadha. Horaa bulaa deebana. Bye bye.